idii deemuuf kaarraa lafti ganamaa inshaallah mee kottaa idii waliin deemnaa idii wajjin deemnee haasagannuu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa Tube jirra jirtuu nagaa keessanii alhamdulillah baga waggaa geessan alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillah baguma rabbii waggaan nu gahee waggaa kana namoota baay'ee tariin waliin turanii ala namoonni wajjin hin jiranu alhamdulillah rabbiin garuu umurii nu dheeressee waggaan nu gahee waggaa gahuu waa hunda caalaa alhamdulillah kan ala naannu gaheellee nu nagaan nu soomsisee nagaan idiidhaan nu gahee inshaallah isa dhufuun illee nu haa gahuu dhugaadha ramadaanni baay'ee tokko fiigee baay'ee tokko dafee nu jalaa deemee alhamdulillah egaa waa tokko gochuun danda'amu qabnee teessisuun dandeenyu alhamdulillah gaasa suma soomne rabbiin nurraa haqee baluu inshaallah isa dhufuun immoo rabbiin nu haa gahuu. Akkasiniin jedha hordoftoota koo dhiifama ramadaana irratti illee baga geessan isiniin hin jenne kanaafan hadha ganamaan dhufee idii waliin deemna jedhee jechuudha. Maaliif jennaan subhaanallah hordoftoota ofii jechuun dhugaatti maatii ofiiti wallahi maatiidhuma yeroo hunda maatiin ofii yeroo hunda yaadatamaa yeroodhuma hunda utoon bira dhaqee utoon kana ta'e jedhamee maatiin ofii sammuu keessaan dhabamu hordoftoota YouTube yookiin hordoftootuma miidiyaa ofii jechuun akkuma maatii ofiiti. Akkasiin isin jedha hordoftoota koo egaa kunoo hamma haala kanaanii idii deemuu kaanii karaarra jirra. Isin argaa jirtan kun isin mucaa qabattee jirtu bukkee koo jirtu kuni hiriyaa koo Bahreenitti illee subhaanallah mana tokko waliin turre naannessee rabbiin biyya kanatti illee wal bira nu kaa'ee alhamdulillahi rabbil aalamiin kunoo haala kanaa waliin idii deemuutti jirra. Waan nama dhibu abaayaa kanallee achitti gaafa biyya galle wajjin uffanna innee maatii binnee subhaanallah waan tokko yoo niyyatanii karoorfatanii rabbitti abdatanii jedhan rabbiin inuma namaaf ta'a jechuudha. Hiriyaan baay'ee tokko jaalladhu. Akkasitti isii waliin deemuutti jirra alanuma reefi jechuudha kan isii waliin rabbii wal bira nu kaa'ee haala kanaan waggaa meeqa booda jechuudha alhamdulillah garuu rabbii yaada keenya guutee jira alhamdulillah haala kanaan kun baajaajii gallee deemuutti jirra jechuudha idii kottaa gaa waliin adeemnu sissi'achiiseetan irraa isin agarsiisa inshaallah saatiin garuu xiqqoo nutti deemeera. Haa ta'uutii alhamdulillah hamma karaa walakkaa baajaajii argannee baajaajiin deemuutti jirra. Akkasinis niin jedha hordoftoota koo gaa hunduma keessan wallahi rabbiin hunda keessan yaadaa muraada keessan isinii guutee niyyadhaa waan naan niyyaadha. Yeroo niyyattan jannatal firdoosii niyyadhaa jedha rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam maaliyyuu yoo niyyanne bakka jarri ganaa karooran qaba karoorri koo fagoodha siichin kana godhee ka'ee kana hojjetadhee kana godhadhee ka'ee biyya galuun koo waggaa fagoodha maal jettanuu niyyadhaa rabbiin waan nu waggaa dheeraatti niyyanne koo guyyaa tokko keessatti nu guutuu danda'a rabbitti bicuudha wallahi na waan naan immoo bakka keessaan rabbitti abdachuudha rabbitti niyyachuudha rabbiin kana naa ta'a bakka jedhanii na rabbiin inuma namaa ta'a jechuudha. Yaa'u yaadachiisuudhumaaf ammallee yaa wallaaltanii yookiin na caala isin caala beekeetii miti an waa baay'een arge rabbii koo abdadhee jechuudha wallahi waa baay'ee kun fayya kun bakka tayyannaan hinuma taasisa rabbiin kanaaf nu immoo garaa qulqulluun isatti dhugaan abdannaan niyyannaan kana nu godha ennaan hinuma nu godha jechuudha. Kanaaf isiniin jedha hordoftoota koo shamarran koo obboleewwan koo dhiiraa obboleettiiwwan koo dhiiraa hundi keessanuu rabbii yaadaan muraada keessan isinii guutee bara alanaa tariitii biyya ormaa kushiinaa arabaa keessatti soomtanii isa dhufummoo rabbiin quwwaaf quduraa isaatiin hin danda'a mana keessanitti nama nagaan gammachuun milkaa'ee yaada muraada hunda isaa guuttatee biyyatti deebi'ee nagaadhaan maatii ofii aalii ofii biyya ofii wanta akka biyya ofii hin jiru maaliif naxaannatii jira jechuudha biyya ofii maaluu yoo ta'e akkamuu ta'anii biyya ofii keessatti jiraachuu waa hunda caalaa egaa jiruu jijjiirrenneeti kan biyyaa baanee rabbiin immoo jiruu sana yeroo gabaabduu keessatti isinitti jijjiiree yaada muraada keessan isin guutee nagaan biyyatti isin hadeebisuu wallahi inshaallah wallahi hunduma keessan immoo baay'ee tokko isin jaalladha isin kabajaa hordoftoota koo warroonni meeshaa ana ajajattanii illee subhaanallah akkamiin isiniin jedha gaamaa isin hin beektanii jechuun deebistanii bakka akkama obboleettiidhuma wajjin
dura qaamaa wal beeknu wayitti na laaltanii waa hundaanuu na yaadattanii baay'ee tokkoon isin galateeffadha. Akkasuma namoonni viidiyoo koo laayikii naa gootanii ulfaadhaa naaf jiraadhaa, rabbi umrii isin haa dheeressu. Akkasuma namoonni hedduu kan ammoo sabskiraayib gootanii chaanaalii koo jaallattanii maatii koo taatanii baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Wallaahi hunduma keessanuyyuu baay'ee tokkoon isin jaalladha. Naa olitti immoo rabbiin isin haa jaallatu. Isuma dhugaa sa'aatii kana jechuudha. Nama tokko bilbilee baga waggaa geessanitu hin jedhin yaa'u maatiidha galgala bilbilee jedheera. Garuu ganama kana eenyuyyuu tuun bilbilaan eenyuun hin dubbisin qaamaan illee eenyuun hin dubbisin kara keessan dhufe jechuudha. Maaliif an duraan yeroo namni waan nama arge waama hunda viidiyoo waraabee yuutuubii irratti gadhiisu maaliif jedheen of gaafataa ture. Garuu hamma ergan ofiitti galee reefin arge jechuudha. Bakka yoomuu sammuudhuma namaa keessa jira bakka dhaqan hunda waan godhan hunda irratti tuun viidiyoo godhee gadhiisee tuun kana godhee nama jechisiisa xiqqoo haalli namaa mijaa'u malee akkasinis niin jedha. Inuma yaadatama bakka hordoftoota ofii dhugaadhuma maatii ofiitiidha isa jedhamu yeroo namni maatii koo hordoftoota koo jedhu dhufee bakka akkamiin jedhan ture an duraanii. Garuu dhugaatti maatii ofiiti hordoftoonni ofii. Akkasinis niin jedha hordoftoota koo maatii koo isiniin jedhanis wallaahi maatiidha bakka dhugaatti maatiidha isinii. Inshaallah qaamaan wal wallaallus kunoo miidiyaa irratti wal barree እና baay'ee tokko isin galateeffadha. Akkasuma irra hedduun keessaan na yaadattanii baga waggaa geessattanii na eebbistaniittu amiin baga waliin geenye kan baranaa kan bara hedduu rabbiin nu haa taasisu. Rabbiin isa dhufu nagaan yaadaan muraada keessan hundayyuu guutee nagaan biyya keessanitti isin haa deebisu. Inshaallah hunduma keenya iyyuu rabbiin nu haa milkeessu isiniin jedha. Rabbitti bicuudha wanti hundinuu. Akkasitti kunoo gaa iidii salaannee gara manaa galuutti jirra. Kunoo karaan argitan sunilaa mana qalamii samaayawii sanaa gadi ol hundisaa mana diddiigamee subhaanallah suuqii karaa daarii hundinuu ka'ee jechuudha magaalaa Jimmaa keessaa. Alhamdulillah maal godhaga Ramadaana kana keessatti qalbii maatii baay'ee imimmaan maatii baay'ee dhangala'ee alhamdulillah rabbiin abbaa miskiinaa birmatuu fi haqaqqabuu fi manni ofii silas qabriidha. Garuu rabbiin gaamana ofii itti ijaaruu janna malee maal janna gaa alhamdulillah. Haala kanaan gaagaluutti jirra kunoo ilwaanaan dudduubbi keenya buutee fiiguutti jirti maashaallah. Amma kan isiin dhaabattee turte hiriyaa koo kanatu dudduubbattaftee isiiyyuu dhaabanne eegnettee akkasitti mucaa jaallatti isiin immoo maashaallah reefuma deessee kunoo mucaa tokko qabdi isayyuu mucaa jaallatti. Haala kanaan maashaallah deemaa jirti alhamdulillahi rabbil aalamiin. Mucuma koo hilwaanaa kanarratti rabbiin dandeettii isaa waa baay'ee na agarsiise jechuudha. Alhamdulillah ija koo duratti na hambisee haala kanaan guddattee nama naa taate akka kanaan deemuun anaa waan guddaadha wallaahi waan haasaameen dhumne jechuudha. Alhamdulillah rabbiin dandeettii isaa waa baay'ee natti agarsiise wallaahi waa baay'ee jechuudha. Yeroo bitaa dhukkubsattu namni meeqa ekelee abbaa qabeenyaati ekelee ispoonsara guutuu ta'e si erguu danda'a boohii karadhunaan jedhee wallaahi nama tokko jechuudha. Eenyuunu yoo ta'e himimmaan koo cabsee ilma namaan karadhu rabbitti hammam jedhee rabbii kootti bu'aan ture jechuudha. Ammas gammachuudha kan na boosise dhiifamaa. Namni namaa qoricha rabbii yeroo waa namaa ta'udha namuma sana sababa namaa godhaa. Karaa namaatiin qixxeen erga sababamee kee qixxeen eessaa haa dhufu. Rabbi garuu danda'aadha subhaanallah. Bakki inni namaa birmatuun namaan galu. Danda'aadha naa kennee kee badan kana na fayyisuu hin dadhabu jedheen rabbii kootti boohaa ture jechuudha dhiifamaa. Meetaawii ta'etanii dhiifama wallaahi guyyaa nadhaa guyyaa gammachuuti anas gammachuudha manna boossisee maaliif waggaa lamman kana akkasiin itti turte natu beeka. Waggaa kana alhamdulillah yaalamtee deebitee garuu akkamitti akkasiin taate akkama yaaliinsiisuun xiqqoo waan
ta'e wayii ture alhamdulillah sun akkam isa jedhu yaadaa ture alana garuu alhamdulillah wallaahi yoomiyyuu gammachuu guutuun qaba garuu alhamdulillah inni alana ammoo isa caaluu kanumaan gammachuuf isinitti wayii dhiifaman siin jedha hordoftoota koo galatuma rabbii namarratti oolee yeroo yaadatamu kana jedhamee dubbatamuun wallaahi kana jedhamee dubbatameen dhuma jechuudha galanni inni namarratti oolu subhaanallah alhamdulillah hidhuma gaa kan saasilas maaltu ta'amaa fi miti alhamdulillah sanuma jennaan immoo galata namaa oole irratti namaa dabala inni yaa allah baguma si qabaanne yeroo rakkoo keenyaa sitti dhufna silas yeroo bal'inaa yeroo gammachuu waan gammachuu sana